Waan baay'ee takka nama gaddisiisu jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti namni jaalala dhugaa waliif qaba jechuun eega Daawudii fi haadha manaa isaatiiyyuu dhugaa baay'ee tokko nama jibbisiisa jechuudha. Hanga namni maaliif hanga yeroo waliin jiraatanii sana booda garuu namni namatti jijjiirama keessattuu dhiironni jechuudha. Dhugaa hedduun gaddi viidiyoo kana keessatti jechuudha. Naabayi jechaanii ture mana jechuudha. Viidiyoo isaanii tarii muluu dhaggeessuu dandeessani. Mana keessaa naabayi hanga jedhuun itti akkasumallee arraba hin taane haadha manaa isaa arrabsaa ture jechuudha. Dubartiin kun haadha ijoollee lamaati. Arrabni kun garuu arrabni inni ishee arrabseesuun garuu irraa hin eegamu ture jechuudha. Akkuma beektan Saawudii irraa ka'anii hanga biyyaatti nama waliin turanidha jechuudha. Gin jechi inni afaan isaatii dubbate keessattuu viidiyoo isaanii dhumaa keessatti baay'ee tokko nama gaddisiisaan kana Daawud irraa hin eegu ture jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti namni dhugaa nu jaalata dhuguma jechuun numtuyyuu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Namni ilmoo lama dubartii ilmoo lama isaaf qabdu sababa piraankitiin namni kana hunda narraa bahii sin barbaadu namni namaan jedhu yoo dura rakkinni keessa isaanii jiraate malee yoo tanaan dura wal lolanii jiraatan malee sababbii tanaan namni akkanas nama godha hin jedhan jechuudha. Waan kana caalus piraankii waan garaagaraa walirratti hojjetanii turan garuu hanga kan hundee hanga ishee rukutu hin geessisa jedhanii takka hin yaadu jechuudha. Piraankiin isheen irratti hojjette egaa namni yuutuub hojjetu piraankiin hojjeta piraankiin isaan faada haaraallee miti jechuudha. Garuu sababbii piraankitiin immoo gaafa bultiin namaa diigamu hedduu ulfaata. Ani piraankii bichaa isinatti fakkaatu garuu sababa isaan dura ittiin wal lolan qabaachuu danda'an natti fakkaata malee jechuudha. Ashama harka fuunee hordoftoota Masiyaarsiituuf jirra jirtu bakka jirteetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Guyyaa har'aas viidiyoo birootii walitti deebinee jirra. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalama. Warroonni maatii kootis taatanii hordofaa jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa viidiyoo har'aa keessatti nuti warri shamarranii waa hedduu waan irraa barachuu qabnu keessaa tokko yoo jiraate viidiyoo kanaadha jechuudha. Daawud namni hin beekne hin jiru akkasumallee Ummu Samiraa namni hin beekne hin jiru jechuudha. Nama kana Saawudii irraa ka'anii waliin turan jechuudha. Jaalalaan waliin turanii biyyatti illee galanii akkasuma jechuudha. Yuutuuba irratti kan beekaa turre yuutuuba guddaa nama qabanidha. Jaalalaan waliin turanii piraankiiwwan garaagaraa walirratti hojjechaa kan turanii jechuudha. Haati manaa Daawudii piraankii isarratti hojjette jechuudha. Piraankii isarratti hojjetteetu yeroo inni alaa galuu hojii deemee buleeti namni kun kan gara manaa galaa jiru jechuudha. Na hojiin deemee bulee jedheen jechuudha. Yeroo inni gara manaatti deebi'u garuu isheen maallee qopheessitee eegdee piraankii isa goote jechuudha. Bishaan saafatti naqxeetu erga bishaan saafatti naqxee gubbaarratti uffata haftee raawwattee lafa gootee eegde jechuudha. Na akkuma dhufeen achirra taa'ee deebi'ee baay'ee tokko aaree ni rukutee jechuudha. Akkas arraba garagaraa eegalee arrabsuu eegale jechuudha. Na rukutee jira. Rukuttaan inni rukutellee irraa hin eegamu. Piraankiin isaaniif addaa miti walirratti inuma hojjetanii. Garuu yoo isaan tanaan dura lola waliin qabaatanii jiraatan yookiin immoo hin beekamu dhiirri keessattuu dubartiin takka gaafa deessee fi ni jijjiirama. Jaalalli isaa hanga duraa san hin ga'u akkuma namoota garaagaraa irratti argaa turre jechuudha. Jaalalli isaanii dura walii qaban osoo isheen ilmoo horatiin waliin qabanii fi gaafa isheen ilmoo horatte baay'ee garaagarummaa qaba jechuudha. Innaa hin rukutee baay'ee tokko ishee addaaf fa'aa ture jechuudha. Bishaan waliin hanga isheen bishaan san baattee lafa dhooftutti kan ishee gahee jechuudha rukuteetii namni kun. Dhumarratti si hin barbaadu naa bahii jedheen jechuudha mana keessayyuu. Si hin barbaadu naa bahii. Dhugaa waan baay'ee takka garaa nama nyaatudha jechuudha. Nama waggaa kana hundaa isa waliin jaalalaan jiraachaa turte. Nama ijoollee lama isaaf deessee sababbii piraankitiin gaafa bultiin isaanii diigamtu hedduu takka garaa nama nyaatte jechuudha. Hedduu tokkollee ulfaata jechuudha. Innaa guyyaa irraattillee viidiyoo waraaban galakkisee ture jechuudha. Meeshaa akkuma argaa jirtan bataattanteeti kan deemte. Yaa'u kun iddoo meeshaatiidha. Kanan iskiriishooti irraa kaasee malee kutaa ciisichaa maali bitta gootee deemte jechuudha. Deemichi ishee isa aarsuu osoo hin taane meeshaa akkasitti lafatti gadi kufisantu ishee aarse jechuudha. Dhugaa nama ajaa'ibu dhiironni tokko
baay'ee tokko nama gaddisiisan jechuudha. Biyyaansi illee ilmoo dubartii qaba isheerraa. Isheenis obboleettii isaati, haadha manaa isaati. Akkasumallee maal isiniin jedhu. Gin sababii piraankiitiif jecha bultiin nama gaafa jechuun rakkoon jiraachuu danda'a. Tarii gidduu isaanii rakkinni jiraachuu danda'a. Waan irratti wal dhaban qabaachuu danda'ani. Garuu immoo piraankii bichaan itti hin fakkaatu jechuudha. Har'as immoo erga isheen deemtee booda erga isheen manaa baatee booda jechuudha. Isheen gaddisiisoo osoo hin taane meeshaadhaaf dubbachaa ture jechuudha. Meeshaa akkasitti gadi galabbatame sanii meeshaa akkasina jalaa gootee jira. Meeshaa kana jalaa gootee dheedu meeshaa santu isa gaddisiisa jechuudha. Hangana yaadu dhiirri tokko jechuudha. Sammuun isaanii hangana bal'iseetii yaada jechuudha. Silaa piraankiin sun osuma ta'eyyuu gadi lakkifamuu qaba jedheetii ani hin yaadu. Akka nama tokkootti piraankiin isaa walirratti hojjetanii sirrii miti. Tarii isin dadhabeetu inni alaa galaa jira. Piraankiidhaan eeguu hin qabdu ture. Ta'ee immoo hojjette piraankiin isaaniif waan haaraa miti. Erga duraaniitiyyuu piraankii inuu hojjetanii piraankii waan addaa yookiin immoo wanta har'a eegalanii wanta har'a nama aarsu tokko miti. Namni kamiyyuu piraankii walirratti hojjetee wal aarsee deebi'eetu dhiifama wal gaafatee kan walitti fufanidha malee si hin barbaadu narraa deemi hanga jedhutti nama hin geechisu jechuudha. Piraankii tokko namni tokko namarratti hojjetenna. Kanaaf namni hangam akka jaalala dhugaa waliif qabu kan argisiisudha as keessatti jechuudha. Maaliif rakkinni isaan gidduu dura jiraachuu danda'a. Garuu piraankiin immoo isaaniif sababa ta'e jechuudha. Har'a gana meeshaa lafatti gadi kufeedhaa fi gana meeshaa akkas gootee deemtee mana akkas gootee deemtee kana guffistee deemtee algaa akkas maalii gootee deemtee kan itti dhagahamaa jiruu fi kan irraa dubbachaa jiru waa'ee meeshaati jechuudha. Gaafa dura viidiyoo kaleessa gallakkisan irratti ofii isaatii narraa deemi jedheen jechuudha. Jechi baalageedhaati. Ba'aanatu baalagee waliin jiraachuu maal ta'u erga isheen baalagee taate akkamitti hangarraa ishee waliin jiraate akkamitti ilmoo irraa argate. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Erga dubartiin ilmoo deessee fi hanga tokko gaafa dubartiin ilmoo deessee gara ilmoo ishii sangortii hanga duroof qaqqabdu sanillee ofiif ta'uu dadhabdii gaafa san inni dubartii biroo dubartii bareedduu gaafa alatti arge isheen mana keessaa tuni nama isatti hin fakkaattu jechuudha dhiirota yeroo baay'ee. Waan hedduu garaa nama nyaatudha isa dhugaa dubbachuudhaaf jireenya biyya ormaa waliin dabarsanii galanii har'a biyya gaafa waliin galan immoo akkana namaa jechuun baay'ee tokko ulfaatasi baay'ee tokko nama gaddisiisasi namumallee amananiitiyyuu waliin jiraachuun baay'ee tokko ulfaata jechuudha yeroo ammaa kana keessatti eega isaanuu akkas gochuu. Sijamar piraankiin isaan walirratti hojjetanillee waan hangas mara nama dheekkamsiisu miti waan hangas mara ishee rukutullee miti. Rukutee ture jechuudha. Arrabseetillee ture. Jechi inni arraba isheetti baafatillee jechoota sirrii miti jechuudha. Haadha manaa isaa, haadha ijoollee isaa nama kan hunda ogaa kan hunda waliin jiraate har'a piraankiin irratti hojjette ani dadhabeen galee beela'een galee akkas ta'een galee jedheetii nama reebuun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Sababni isaanii mana ishee gattee deemtee jirti. Meeshaa fudhattee maalidhaa si fayyada. Kana soos fudhattee jiraattee si fayyada. Hanga cabsitu hanga maaloo gootu waan garagaraa irraa dubbate jechuudha. Kan isa gaddisiise deemuu isheetii miti. Anaaf hubadhaa jedha kana. Osoo inni ishee rukutu osoo dhageenyu jecha ishee osoo dhagahamu viidiyoo keessatti osuma dhagahamu jecha ishee arrabsaa jiru. Ati baalageedha ati maaloodha jedhee jecha ishee arrabsaa jiru osoo dhagahamu piraankii irratti hojjete malee hin arrabsine waan jenneen nama kana jechuudha. As deebi'eetu anaaf naa hubadhaa. Akka namoonni akka isa deeggaranu inni kan barbaadu jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata isa dhugaa dubbachuudhaaf yeroo ammaa kana keessatti eenyumtuyyuu eenyu amanee akka waliin jiraatu jechuudha. Kan hanga kana waliin jiraatee ilmoo lama walirraa argate piraankii takkittiin nurratti hojjetamte jedheetii gaafa bultii isaa diigu baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Waa hunda caalayyuu ana kan nagaddisiise yoo jiraate meeshaa isheen lafatti bitintinni gootee deemtetu isa gube jechuudha. Akkamitti akkana gootee deemte dubartiin argaa. Miidiyaa irra fidanii kana jechuun miidiyaan bultii nama hin ijaarus wanta arge tokko irraa dubbachuu irraa barachuu ni danda'a malee jechuudha. Namni akka isa deeggaruuf miti garuu waan hedduu nama gaddisiisudha. As keessatti yoo dogongoree dhiifama hanga viidiyoo birootti walitti deebinutti turte.